keessatti akkamiin walitti hidhachuu dandeenya? Beekamaa uummata guddaa, uummata biyya qabu, haala guddinni addunyaa amma keessa jiru kana agartee guddinni addunyaa kun biyyoota uummata hedduu gataa guddate, uummatoota gatamaa dhufan keessaa uummanni sabni Oromoo illee uummata tokko hiree ta'ee jechuudha. Waan kana immoo uummanni gatamuu san fudhachuu didee odoon kun amma waggaa 40 keessa jira. Odoo hin dhalatin abbootiin keenya akaakayyuun keenya fudhatama dhabuu kana falmaa turan jechuudha. Nuun dhaqqabanii waggaa 40 dura wanni sun sirna godhatee sabboonummaan dagaagaa dhufee jechuudha. Waan sadii irratti haasa'anii jechuun waan arfan kana yaada bu'uuraa jedhee kaa'eera. Tokko hawaasummaa, jaarmaa hawaasaa, aadaa jaarmaa, hawaasummaa Oromummaa. Hawaasummaa Oromummaa kanaaf fidaa jechuudha. Wanni ani haasa'u kun yeroo baay'ee waan suuraa fakkiitti waan hin gargaaramneef xiqqoo wanni jechuu danda'a. Obsaa dhaggeeffachuun gaarii. Qabeessus immoo tokko afaan beekuu hundattuu gargaaramuu mirga kiyya. Afaan Oromoo guddisuun dirqama kenna. Garuu waltajjii akkanaa kanarratti yeroo gabaabaa keessatti waan kana qopheessuuf saganteeffateef afaan beekuu hundaan ergaa biyya dabarsuuf mirga kiyya akka ta'e kana hameettaan kabajaan si gaafata. Afaan dhagaatiin barreeffamni baay'ee hin qabnu. Hawaasummaan tokko akkamii jabaata? Hawaasa maal gotti hawaasa iyyuu hawaasa godhe? Tokko hundee jabaa qabaachuu afaan ateennatti hiikaa deemaa nadhaabaa sirrii jedha. Albeet Foundation hin qabna'e namoonni gadi ilmaa bara ammaa kana humni Oromoo lallaafnaan Oromoon neeshiinii hiikaa neeshiinii sabummaa guutaa jedhanii gaafii which is hedduu nama naasa jechuun dafee haa guddee danda'a baay'ee naasa. Maaliif abbootiin keenya gatamuu guddina agartee modernizationii san didatanii waan nutti dabarsan uummanni Oromoo ulaagaa neeshiiniin guutu jennee eliitiin warri amma akka kiyyaa biyya westii kana jiru waan akkasiitiin uummata wajjaajessuu jechuun irra jirra jechuudha. Kun nama gaddisiisa. Hawaasni tokko hundee jabaa qabaachuu qaba akka hawaasaatti. Achi dabalee ammoo fundamentaalii of doctrine jechuun ilaalcha Oromummaa. An Oromummaan sama biraatti danda'a godhu. Sabboonummaan 1991 maaf dafee akkas dagaagama. Yeroo humni bilisummaa Oromoo bakka dagala keessaa ture hiree argamee uummata as ba'ee maaliif akkas dhoose sun uummata keessa jira jechuudha. Sagantaa waloo waan uummata kana hunda ammaaf jechuudha uummata harkisu. In action yommuu immediate waan agartee gochuu dandeenya. Booda itti dhufa tiyoorii adiyaalizimii riyaalizimii. Adiyaalizimii waan baay'ee haasofna. Fedhii dandeettii illee itti qabna. Garuu riyaalizimii irratti waan qabatamaan goonu irratti action immediate waan agartee yeroo sanitti deemu saganteeffatu akka Osloo akka hawaasa magaalaa kanaatti baay'ee wal qabaatu. Maal godhuu qabnu? Galata agartee sabboontota as keessa jiranii wanni malee haa badu malee Oromummaan hawaasummaan hin badu walitti dhufuu qabna kan jedhuun namni haganaa walitti dhufee mari'achuu fireen argame jechuudha. Odoo haala amma dhalateeti namni wal nagaayyuu wal gaafachuu dhiise. Kanaaf ati waan agartee walitti qabnu filaan yookaan sagantaa akeeka walitti qabnaa jechuudha. Garaagarummaa ammoo Eenyummaa amma Oromoo yoo jennu garaagarummaa adda addaa qabna agartee uummanni biraa hin qabnu. Dura garramoo tuttuqeera thank you. Akkaataan jaarmiyaan keenya itti dhalate moodelii san qabannee wal woga'u jechuudha waan gubbatti fi dhoksaa itti dhufa boodallee waan tiyoorii xiqqoo namoonni dubbisan ni qabaa jedheera bana waan malee ani beekeetii miti. Waan arginu dubbisee waliif fidee akka Oromoof itti marii fide. Tattaaffii godhan dhuga ofii murteessanii gabbaan dhuga garuu waan sana uummatatti qoodanii ba'aa akka uummanni ka ofii gooneerra hangodheera waan jidduu miidhaguu jechuudha. Aims in the interest that organization profess to serve. Jaarmiyaan amma hawaasni Oromoo maaliif dhaabate maal godhu? Tarkaanfii kenneeroo baay'ee agartee